wantoota qabnu hunda osoo dhabne namoonni amanni hundi yoo nurraa fagaatan dhibeedhaan yoo rakkannu akkaawuntiin baankii keenyaa duwwaa yoo ta'u wantoonni abdii nama kutachiisan yeroo uumaman yeroo hunduma duwwaa irraa eegaluun keenya ni danda'ama. Umriin keenya yoo dheeratullee yeroo daa'imummaa keenya wantoota hawaa turre yeroo kamuu ijaaruu ni dandeenya. Nun irraa kan eegamu jijjiiramuudhaaf ejjennoo, kutannoo, obsaa fi ofitti amanamummaa nuti qabnu qofaadha. Xiyyeeffachuu kan qabnu rakkoo uumame irratti osoo hin taane karaa rakkoo uumame keessaa ittiin baanu irratti yookaan kutannoo, ejjennoo, obsaa fi ofitti amanamummaa qabaachuudha. Jireenya konkolaataadhaan gaafa fakkeessinu konkolaachisaan immoo siin mataa keeti. Mariin konkolaataa kunis siin harka jira. Kallattii ittiin oofaa jirtu gara milkaa'inaatti si keessaa hin jiru taanaan daandii jijjiiri. Sababni isaas warreen duuba kee jiran waa'ee kee haasa'uu malee daandii milkaa'ina keetii si geessu waan hin dandeenyeef. Jijjiiramuuf nama biraaf yeroo biraa hin eegin. Yeroon isaa darbeera jettee hin dhaabbatin. Yeroon kee amma isa amma keessa jirtu yeroo kana dhimmi kee waan dhumatee fi waan raawwateef yoo fakkaatellee ati cimteetta taanaan anaaf ammas abdiin jira jettee ni yaadda taanaan duwwaa irraa eegaltee milkaa'uu akka dandeessu ni amanta taanaan ati nama garaa kuteessa rakkoo hedduu injifattee har'a qaqqabde ta'uu kee ni amanta taanaan na amani ati tasuma rakkoo kamiifiyyuu nama jilbeenfatu miti. Mukadamiin hundi irraa mumurame qullaa ta'e allaattiin mul'atu yeroodhaaf hunduu hidhii xuuxee bira darba. Garuu jirmii fi hiddi isaa ammallee biyyee fi bishaan keessa waan jiruuf yeroo muraasa booda deebi'ee lalisa. Beelladoonnii fi namoonni jalatti haara galfatu. Ijatti namatti tola. Roobaa fi aduu namarraa dhoowwuudhaan da'oo uumamaaf ta'ee ni jiraata. Qomoo koo rakkoo kee yeroodhaaf sirra ta'e malee namoonni amma hunduu hidhii xuuxaa si bira darbullee ammas hiddii jirmi kee bishaaniif biyyee keessa jira kan duraa caalaa lalistii mul'achuu ni dandeessa. Na amani kan duraa caalaa lalistii mul'achuu dandeessa. Iftee akka goobana ji'a akka goobana guyyaa hadha ba'e. Addunyaa kana ibsuu ni dandeessa. Rakkoo mataa kee jira darbitee biyya dararaadhaan miidhamaartu kana jijjiiruudhaaf carraan harka kee irra jira. Irra deebiidhaan firii baastee abaaboo baastee ni mul'ata. Gaalli gammoojjii dheeraa gaafa deemtu karaan isheen irra deemtu gammoojjii fi tasuma kan bishaan hin qabne ta'uu ni beekti. Garuu dhaabbattee lafa kaayyoo ishee hin hanqattu. Ooma ishee keessa bishaan ga'aa guufattee manaa baati. Kanaaf obboleessa koo atis rakkoodhaaf furmaata ala hin ilaalin. Keessoo kee furmaanni ati hin agarre hedduun kuufamee jiraate. Yeroo sana abdiin keenya kufee ni irraanfama. Eenyummaan keenya dagatamee fi tuffatamee irra darbiidhaan ni lalisa. Ilaalchi hin milkaa'uu jedhin ni tuffatama. Daandiin turre ittiin fuufamee gara xumuraatti ni geeffama. Duwwaatti jireenyi gallee turre 1, 2, 3 jedhaa adeemsa isaa itti fuufa. Ati ofii keetiif duwwaa irraa eegaltee nama iddoo guddaadhaan ga'e ta'uu keetti of beekii ni boonta. Namaaf duwwaa irraa eegaluu ni dandeessa jettee obboleessa kee ni gorsita. Na amani konkolaachisaa ergasiin jedhee ofii gara milkaa'inaatti deemta taanaan namoonni si duuba jiran si waliin milkoomu. Ati jireenya qofa osoo hin taane kan namoota hedduu nama jijjiiru ta'uu keetti ni amanta. Wanti ati gaafa sana namoota jettu tokko duwwaa yookaan zeeroo xumura lakkoofsotaa osoo hin taane jalqaba lakkoofsotaa ta'uu itti naaf himi. Wanti ati qabdu hundi duwwaa yoo ta'e gammadi jedhii itti naaf himi. Itti fuufa kutaa lammaffaan. Abdii jedhu kun kutaa lamaan qabannee irra deebina.
aannan ti'uubiin subscribe share godha yeroo hundayyuu gorsa waan onnachiiftu akkasii isin bira qaqqabsiifna yeroo gaarii